jan sifarso ture I don't care malif ilmo hadati yantani miskina jefnan miskina nyaate garen kamne kate budan bukin sabu ni daran deslan malif gudeda to kono jini dalan kun dina binensa kun malif mi toko miskino zollo mujira lama namumma fi oromumma teeni nu rabbu sheesu jira ankale mata shirna je chukate video samdulale malifi ani yedin jira beta mak amne kiya na nasun kabu amata kudame kan wan mahana lalu jirami keda joseph favambar jolle chafakati na dageizu turani tay argedin jira rokko meka chun video ne beran duf nanjiru ta amma garu is beyond kunimo itiyadame godama jira oromo wanne amma godama jiru kun jolle rakko keessa dabarte jolle sammusi shirjettetti fayyadamaniti oromummaan oromootti akka hadhoytu akkuma gartan alaabaa faa fannifataniiti bishaan isaan irra caalii dhufan gaana bar jaarraa abbaa gadaa faan achi hafuu osoo danda'an bishaan san irra osoo deeman bubbeen fuutee harka Somaalee isaan buufte ifiifi miti jaarraan ilma fiudala guddaate yeroo sana qobeetanitti nama sadoo qanan jiraachuu danda'u biyya arabaa isaan itti taphatanitti namni mana godhan kana isiniif jecha waan kana godhe san ka abboonni keenya jaaran san akka namni jibbu namni gosummaasaa sabummaasaa namummaasaa akka jibbu irra dalagamu jira kan akkamitti irraa aanna kayyatteef furmaanni tokko warri biyya arabaa jirtan jolle akkana ni beeytan nama beeku biyya san maqaan matiyatu kana qabachuu na diba tokko naannoo isaan jiran san nu erga oggaa isaan waan san godhan keessatu gaafa isaan laayii dhudhufan lama bilbila isaanii nu erga maaliifin tokko laafaadha bara amma warra biyyoota arabaa kanaan walitti haxaanii sin dhabamsiisuun laafaadha baay'ee ijoolleen bosona keessa jirtanii xiqqoo qawwee maqaqqabanneeti umaan taanu jettan kun akka dur makiinaan isin ari'an nana geessanii gurra sirriin dhageeffadha akka dur makiinaan isin ari'an gaafa asliin faan achi dhaqan makiinaan ari'uu danda'an ta'a amma durooniidhaan dhukkee isin irraa kaasan ammaa wanni gaafachaa isin ture isaan keessaa ammaa tokko wanni harka irra qabanii maali beektaa ummata Oromoo ummata Itoophiyaa kanaatu nutti dallanaaf malee akka isaan badii walirra dalaganiif yakka isaan achi keessa dalaganiif bara mani qaanonni amma waruma suudii ka amma dura joollee waa itti murtaa'e mana hidhaa jirtu nu baasaa nu jalaa ajjeesinaa innee kadhataa turre saniini amma immoo wanjalanyaan nurraa qabaachaa jirra bara waan hin taane nu dhufee jiran can you imagine this waggaa meeqonni jechaan turre yaaboo ofii godhaa fi namoota nu jalaan ajjeesinaa jechaa kadhachaa turre oo maal jechaa ni jirra aboo jarri keenya kachi dhaqasuun wal ajjeesaa jira wanjal warra hojjetaa jira nu adabaa jechaa ni jirra barkalee sitti himnee jarri kee dalagaa jarri wal ajjeesaa lammii keenya ajjeesaa biyya teenya balleessaa jiran nu jechaa jiran akamta akka kanuma qaaneessu eegaa rabbii jaati kanaaf tokko isin warri alaa jirtan biyya san jirtan bilbila isaanii bakka isaan galan qe'ee isaanii mana isaan galan nin beekan Oromooti yeesidu nin beekan namni tokko kophaa jiraachuu hin danda'u biyya tam keessattuu waliin jiraattan gaddaafaan akkasinitti hin dhufne gaafa namni fagoo tokkomee isin bira dhufan nama mana san jiru hunda guuranii deemanii beeka yoommoo ifirraa himtan tokko furmaat kan warri biyyaa hoo joollee deemtona gorfadha yoo isaan baditti galan gosa tiyya qeetiyya dubrii kiyya ilma kiyya jeenaatii nutti hima qaama dhimma ilaallatu wajjin adaba qabsiifna jechuudha. Kanumaan jaa namoonni biraa dubbatanii manguddoo fi